goraa biyyi galtee ijoolleen hedduun isaanii hin beekanis galtee ijoolleen Alfaqee Ahmad Umar jechuun nama Naayijeeriyaati. Gara naannoo Banii Shaangul kana yookaan Wallagga keessa gara achi aanu jechuudha. Naannoo Banii Shaangul kanatti qubataniiti nama dawaa hojjechaa ture. Dawaa aadaadha nama yeroo san hojjetu erga sani achumaan tasawufa ni qabanii san boodaan ammoo isaan du'anii jennaan ummanni achi deebi'eetumaan nuti ilmaan maaliitii homaa jedhaatiin turanii. San boodaan kuni alhamdulillah baga rabbiin jalaa si baase boo congratulations hin jennee jirra baga sitti tole. Akkastuu gaariidha isla muslim khalaas rabbi tokkicha qofa gabbaruudha wani barbaachisu. Amiin amiin jarallee achi keessatti hafee jiru rabbi keessaa jaraa baasu. Jenna malee waa tokko. Rabbiin keessaa baasu inshallah. Hedduun isaanii islaamummaa inuma jaalatanii. Hedduun isaaniidha jaalala islaamummaa inuma qabanii. Rakkoon isaaniidha garuu karaan taaniin jaalatan. Rakkoo akkuma amma kunoo kiristaanni Yesuusin jaalanna jedhee itti waaqessu kana. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa quraana buusu wantummaa kana habadduuf buuse. Hatta Alfaqee Ahmad Umar yoo tolchan yoo waan gaarii dalagan rabbi isaan irraa haqee baru waan hamtuu yoo dalagan rabbi isaanii haa dhiisu. Yoo nama ammoo waan hammeenya qofa qabu taatellee isaan rabbitu beeka. Laakiin nuti ammoo wanni nurraa barbaachisu maalidha? Nuti zaata namaatti yookaan namarratti osoo hin taane rarraatiin keenya guddaan quraanaaf hadiis barsiisa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam wanni isaanii barsiisan lafa kana irratti maalidha jennaan isa kanaadha. Kan dubbatame isa kanaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana kana akka nuti qabannuuf Nabi Muhammadin ergee wattabi'uu la'allakum tahtaduun. Isa hordofaa akka qajeeltaniifi jedhee inni kun qofti gahaadha. Maqaan biraa wanta kan nu barbaachisu wanni haarawaa fiduun nu barbaachisu dibbeen haarawaa dhaanantu nu barbaachisu wamaa humni wanni jedha wanni bu'uuraa bursi kunniin guutuu isaatu nu barbaachisu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammadin اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الران كان سنيف قوتي جراني أمنتا كيسني أما سمو تولك يسين رتك أنا نيك يسين رتك أنجلاسيتين جرا سنيت قوتي سين رتك قوتي تنجرا إسلام ما سني جالد دي تساقبت داجي يا ربي خلاص أقل ما توقع أسرت دبلني وانتو كن برباتي سو الحمد لله بقى ربين جلا سباسي جوليك إنك أول اللي ربين جلا هباسو هاهو بچيسون rakkoon jiru beektee garuu maqaa muggaasantu jira fakkeenyaa fi wahabiyyaan nabi muhammadin hin jaalattu waan ma fi shay ismuhu wahabiyya wanni wahabiyya jedhamu hin jiru muslimatu jira namni hundi kan ta'u qabu muslima ta'u qabu muslima qajeela ta'uu barbaachisa sigaltee ebaluun akkam nabi muhammadin alayhi salatu wasalam hin jaalanne namni tokko namni muslima ta'e namni muhammadin alayhi salatu wasalam hin jaalanne eessi muslima akkami jedhama Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam lubbuu fi irra dabarsee yoo amanne amantiin isaa guutuudha miti lubbuu fi irra dabarsee jechuudha. Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam lubbuu fi irra dabarsaniitiin jaalachuun dirqama. Dirqama namni Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam gaaf tokko Umaritti dhufeeti yaa Rasuulallah ani waa hunda ol si jaaladha jedhe. Lubbuu kiyya qofa malee jeen. Jennaan Nabi Rabbiidha alayhi salatu wassalam haga silaadha imaanni kan keessirratti hin guutamne jedhani san boodaan lubbuu kiyya caalalee siin jaaladha jennaan al'aana yaa Umar amma kana ta'e kunoo yaa Umar jedhani sigaltee kanaafuu Nabi Muhammadin alayhi wasallam ni jaalanne garuu jaalala Nabi Muhammad ni jaalanne jennee akkuma argine baxaraanuu sun taane akka argine dalaguu sun taane akkam ta'uu qaba akkaataa Nabi Muhammad nu barsiisan ta'uu qaba yeroo salaannu akka isaan salaatanitti yeroo dubbannu akka isaan dubbatanitti yeroo hojjennu akka isaan hojjetanitti karaa kanatu karaa qajeelaa yoo nuti irra dabalaa deemne fakkeenyaaf amma waan akkana dhaadha'ineetiin ayyaana haa goonu rajaba keessa akkana haa goonu kana keessa akkana haa goonu qabri ebaluu haa ziyaaru qabri maaliidha akkana haa goonu kunniin hundi isaatu karaa jalliinaatti nama geessu alhamdulillah baga rabbiin jalaa si baase rabbiin subhaanahu wa ta'ala baga jalaa rabbiin si baase baga rabbiin waan hin taane jalaa rabbiin si baaseetiin gara haqiiqa قاتل ربين سيديبي سي ربنا ملي سي عجبي سوتي جواد ان شاء الله كسمتي لكن امو وني سيدا مريوك يا بيكتي اجولين الفقي احمد عمر جلاني وقو تيماني دو جلاني تيمان اكاكون ارثوذكسي تي اما مريم دو تنجلاني مريم دو تنجلاني تيمان جال لقو فكيسا كان الفقي احمد عمر جلون جال دو انجلاني اني سترمي فاجر يو كان خلوا غلي فاجر اجولي اكاسي ساني متا ساني كيسا ما تجرا نمني
Amma anarra maaltu jira fakkeenyaaf amma ani duraan dhugaa dubbachuudhaaf yeroo amma bara suufiyyummaa sana keessa ture yoon keewwama tokko dhukkubsadhee yookaan waa tokko ta'ee jedha yaa barakaa alfaqee naaf birmadhaan jedha harka na qabaan jedha wannan hin jedhin hin jirgu hooma keessatti nan jedha amma anarra maaltu jira. والله توبة دوت ما عندي مملي وما نتيبر نما ولا لا وادا لكن كفر سيمون سيقلته وقع على وندي كونين كلمات شركتي لكن شركي غارين شركي تتكا جارين شركي غرغد دا كيس كاسين جرا يكوني توبة چمو كفون سرجو توبة دوتي كرا ربي كان كيتي ربي سر رجالته وكسمت ربو يتي دي اما يو ربو تجر توني برادا ون سر برباچين جر جر مو جولنا نما صوفيا لوان سنين قبدوتي اما جولي احباش بينجتو كانتو كعبد الله رجال ديمتو مسلمتو كفرسيسو يغالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسلمتو مكان كافر جدني شهادة قبسيمنا جتي إيمو كيسات قلتين شهادة قبسيبتي أكملتنا مسلمات كو شهادة قبسيسان يا جماعة أعوذ بالله النتي أتي مسلمة لكن مسلمة دوغونغورا هذا مسلمة كلمان كفري الرقمات ترتي ولا لكن كيتي فكس غوتي الحمد لله أما بيكتين جرتا توبة تيلي جرتا ربين توبة كان كسرها كيبل وني براون سرها برباك سوين كس Amiin amiin. Ustaz anillee ganda Maamadu Umar qabrii isaa kana bukeetti dhaladhee achumaan jira bii achumaan isinitti haasa'aa jira amma. أوكي بني شانغول جرتا أتي بني شانغول غومز Ayyee ani Benishanguulidha. أيه Afaan Oromoon beeke malee ati kiyya Oromoo dhaddoo ta'ee fi Oromoo nan beeka. أوكي أيه Ganduma أكنا ما kanatti في فقالو hiriyoonni بس محمد كي جاو سواتي تنفوفين دورا أكنا ما في فقالو في akka kun baaletti gara baale yookaan naannoo baale kana keessatti abbiyyoo jetteetiin namni Sheekh Hussein jedheetiin faarsu kana naannoo kana ammoo Jimma Iluu Abbaabor Wallagga akkasuma banii Shangul kana keessatti Ahmad Faqii Umar jedhanii Alfaqii Ahmad Umar jedhaniiti akkasitti daangaa dabarsan. Isa sani ayyee dubbadha amma. naam ani dhuguma ni jira amma qabriin Alfaquma Ahmad Umar jedhan kuni ni jira nu illee achuma jirra amma. Walaakin isa kana hubannoo kanarraa irra baay'een ummati naannoo sana jiru waan akkasiidhaan dhaqanillee hin zayyaru namoota iddoo biraadhaa dhufantu irra baay'ee ganda tokkotu jira ganda yaa masaraa jedhani ummata naannoo sana jiruu fi itti dabalaan immoo ummata gara Jimmaatii fi naannoo Qaaqee kanarraa dhufantu baay'ee guyyaa ayyaana Idil Adhaadhaa fi Idil Fitrii dhufanii makiinaa garaa garaatiin yeroo kan biraa immoo yeroo yerootti kennaa fidatanii dhufanii achi dhufuu argina malee nuun achuma teenyee amma hin beeknu annees hin beeknu. Annees intini jennee hin beeknu gaafa namoonni tokko tokko karaa daa'imanii warri fakkeenyaa fi jilbaanii wareeganii yoo haajaan koonaa bahee waan akkasiin sii fidee dhufa yaa Ahmad Umar jedhanii achi biyya isaanii ta'anii nidirii godhu yoo wanti sun akka carraa rabbiin guuteefi jennaan rabbiin guuteefi yookaan immoo itti fakkeessuudhaaf sheexanni isaan mokoruudhaaf waan suni ta'e warri kaanii laga shiilaa jedhan tokkotu jira laga shiilaatii kaasee namni daa'imee hamma lafa kubbaa sanaa biyyaansi waan daqiiqaa 40 miilaan deemsisu nama jilbaan deemee dhaqutu jira. Wareega gaafa ulii jedhee sana guutuuf jedhee kun nu hin jira amma ammaatti illee namoonni kana godhan illee jira alhamdulillah daawaan tawhidaa kun tatamsa'u irraanii namootumti achuma ganda sana jala jiran immoo achuma ganda sana keessa ta'anii ollaa sana ta'anii namoonni bakka sana dhaqaa hin jirre baay'eetu jiru uummanni harki guddaan naannoo sana ammayyuu hin hordofanii iddoo biraadhaatii dhufu warri hordofan irra baay'een isaanii gara Jimmaa kanaa dhufu amma rakkoo nageenyaatiin qabatee waggaa 5 kana immoo qallalee jira Idil Adhaa kanallee dur baay'ee gizee hujjaajonni gara Kaabaa deemanii warri ilaalcha misunderstandingii qabanii hajji addanaatu hajji isa sana caalaa yookaan immoo addana kana hajja'uun hajji isa sana wajjin wal dachaa torba deebi'aa jettii bar kalima kufriiti kun dachaa torba deebi'aa jedhan namni achi dhaqe a'uudhu billahi rabbiin kiyya jalli namarraa hatiisu obbo kuni maali dhugaa keessan isin galtee kuni jallina ifa galaa sila namni bar amma keessattuu yaa dargaggeessa ani mee maanguddoon zamana duraadhaa waan beekaniif akkasitti wanna jedhanii dhama'anii isin dargaggeessi zamana kana keessa jirtan mee uf ilaala mee waanuma hojjetamu kana fidaati mee hadiisa baradha hadiisa mee waan kana yoo waan biraa dadhabdamee chaati jiibiti makana yoo waan biraa dadhabdan chaati jiibiti makana seenaati wanni kun nabi Muhammad irraa alayhi salaatu wasalam dhufee jira jedha gaafatan waan sinii galtee waan islaamummaa keessa jibbama nabi Muhammad alayhi salaatu wasalam لا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله قبري كي يبير دفتني قبري كي والرب قد تكبرهم هنتا صفتنا جدا دان قند برسنا جدا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى من مريم أكا عيسى من مريم كان عيسى كام كريستاني يسوع جرون كان أكا كريستاني دان قند برسسان
akka nasaaraan daanga dabarsitee waa ilma waaqaa maali jettee olii gad ooftu kana ana akkasi daanga nan dabarsina jedhan ani gabricha Allahiiti ergama isaa kanas aganu لا nabi لا Muhammad alayhi ترفعوني salatu فوق wassalam منزل لا ترفعوني حديثي جدو توكو فوق منزلتي التي أعطاني مو مال جد حديثي توكو يا شيخ. ايوه نبي ربي عليه الصلاه والسلام لا ترفعوني فوق منزلتي جان نبي ربي عليه الصلاه والسلام صدركاك يا قلنا فلنا جان بياتو كونوا ما سنبرا اساني يومتي كان برا حديث برا تجرى نبي ربي عليه الصلاه والسلام نمتي عربات وكتروفيتي مال جدين نبي محمد عليه الصلاه والسلام قتاي جنة يندو في نبي محمد يندو بيسو برباناني ان فارسي كمال فارسي نبي محمد عليه الصلاه والسلام دانغا دبرسو كجلان نبي ربي عليه الصلاه والسلام أكي جانيني فإنما أنا عبد سيقالتي ابن أمة عبد الله ابن أمة الله جاني أني قبرت الله تي إلما قبرت الله تي إلما قبرت الله تي التي تأكل القديدة في مكة إسا فون جرتي إسي فون جرتي ناتو جراني أن قبرت ربي تي كان ديسي أن إلا قبرت ربي تي جراني نمت كتلو فين أبو محمد عليه الصلاة والسلام يا سيدنا ومن سيدنا يا سيد كينيا قوفتا كينيا إلما قوفتا كينيا جنة النبي ربي عليه الصلاة والسلام لا تقول هكذا فإنما السيد هو الله سيدني قوفتان هندا أولي الله راجع نبي ربي عليه الصلاة والسلام دبلت النبي ربي عليه الصلاة والسلام وقو برسيسا وان توحيدا كان وقو برسيسا قابتو كنمت كتروفي يا محمد أتي نوبرمت جنة نوكركار سر بربانا جنان نبي ربي عليه الصلاة والسلام فإنما يستعان بالله وإنما يستغاث بالله لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله برمنان كبر بادم الله الأمل أناني متجاه النبي عبد الله بن عباس مال برسيس النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذا استعنت فاستعن بالله يو كركار سبر بعد كركار سبر بعد كركار سا أتي كركار سرب بربر بعدي جن نوتي آية القرآن كيسة وجو سلام يرو هندما سورة الفاتحة أو وجو قرآن مال جنة قرآن إياك نعبد وإياك نستعين هي كم كانت ما في قلين سقوف جبر وإياك نستعين سقوف كركار سبر بان سقوف الرا كركار سبر بان ربي ملك كم برات نركن وسمري كم برات ندبن جيتشو حتى نبي محمد مدينة تاني نبي محمد عليه الصلاة والسلام كبري سنزل نبي محمد كرجون حرام روما شركي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كرجون انتو أولياء برادا يوكان منموت غغاري برادا ديسي نمني غغاري يودو يا جماعة أصلا كران شركين بيا الدنيا كانت تسين بيكتني صح كران نموت غغاري تيما أكملتي نموني نموت غغاري كان جالتني زمن نوحي كيسا فوتو سانيد آباني بودا مو ديماني دالون نتانو مو ورما فوتو مسان قبرو تسيني جيتشو نموني قاقارن سنو قبران جني نموتا تجالتي فوتو كاس ارقسني جرد ديباني قبرو جرد شيخ حسين نواقس عن جني شيخ حسين نكرت عن جني كلي سفا وان ويد رقي والله جسمي كيتو نهدو دي يا جماعة إسفا قود أنا مد أقهو جرن أبيو إسفا قود أنا مد أقهو جرن أعوذ بالله وصفي ربي دا وان ربي تيني ومتوقع سانا مخلوق ربي تيفنديف مخلوق ربي تكون كدو إبر إيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيء وسندو أبو سنجر الفقيه أحمد عمر دو وسنجرن ما بسيط رقم نبي محمد يدو إجر ربي سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون أتل لين دو تسان لين دو أنجري دو أني جرن جر يكون هندي ساني دا أموات غير أحياء ورجلين يقبو دامي إسان تو رحمة الرابر بعد كأن نبي محمد عليه الصلاة والسلام يو قبري كيس تنمتو كدو إيه قبري كيس جراتي كأن سانب قد أجرن اسألوا لأخيكم تمام اسألوا لأخيكم أبليس كيسا نفكرت أجا النبي محمد مالي أبليس كيسا نفكرت أجا نمني مسلمة كان كيس نمني مسلمة دا دوغونغورا كان كيس أكا تساسينون قب تمام دوغونغورا كان لا تسمتاتي كيس سينون قب دوغونغورا كان أكنا دا كان كيس سينون قب أبدا سنقلتي شيوسين ولا إبلو سوف مر كسم اللي الفقيه أحمد عمر جر كنين يوان غاري دلغان غاري ساني ربي الراحة كيبل يوان هم دلغان ربي همتو ساني دا حديث صدركا شركي دا يوم جاين خلاص دبرهن أتمون سر رجل مالي دا قرآن فديس كراتي قرآن فديس تجتشور سنين ألمو وان قرآن كيس انجر وان حديث كيس انجر سموكيان أوليغد هي كجتة أوليغد أوفون دوفون مادا ولالون مادا كان كيس أبوك أبدا لون نعم جركون إيه كان كيس أبوك أبدا لون نعم جركون والله كان كيس أبوك أبدا سنغالتي إسنو لا لاو ما تنكي يا صوفيا ما تنكي أكنا مالي دا صوفيا ما صوفيا مالي دا أنا مسلمة خلاص أفتخر أنا مسلم جدي كرب سبحانه وتعالى ننجدي سكنات أنا مسلم قرآن حديث أنبل رقم مسلمتوني قدتن قرآن حديث إجماع قياس كنين بول خلاص كانوا منبول سنبرة دبرتي أمو أنتو تبراد أوان نمني مناما شيكون فنيا كان ننجدن
ebelo akkana jedha wanni manaama jedhamu hin jiru islaamummaa keessa wanni manaaman hojjetan tokko hin jiru islaamummaa keessa manaamni ambiyaadhaa qofatu yoo wahyidha jedhame isa san qofatu fudhatama manaaman natti dhufee ka jedhe kiristaanni karaa ittiin jallate karaa kana beekadha abjuudha kiristaan pheenxe biraa dhace amma waaqayyo akkana naan jedhee jira yaa jamaa kun karaa shayxaanaati wallahi karaa shayxaanaati shayaxiina insiif jinnitti walga'ee ummata jallis akka kanatti waaqayyo natti dhufee akkana naan jedhee jira jedhan kunilleen ammoo manaaman nabi Muhammad akkana natti dhufan ka jedhullee jira ba manaaman alfaqii ahmad umman natti dhufan ka jedhu jira kun sirriidhaa miti kana keessaa baha dargaggeessi wanni isin hin jedhu isa kana guddaan keessa mee maanguddootetti deebinaa kana keessaa baha sadarkaa kanarra cehaa achi cehaa isin galtee waa'ee alfaqii ahmad umarii qofaa miti biyya keenya keessatti wantoonni akkanaa kun hedduu jedhan fakkeenya walloo keessa jira karaa baalee karaa arsiidhaa keessa jira fakkeenyaa fi Sheekh Hussein jedhanii ayyuma koofaa jedhanii soofumar jedhanii beqa namoota gaggaarii kan namoota gaggaarii jedhan jirri kun jireenya isaanii keessa Sheekh Hussein fa'a laakiin jarri nu gabbaraan jedhe nu waaqessaallee jedhe nu kadhadhaallee jedhe qabrii keenya dhufaallee jedhe nama islaamummaa barsiisaa ture eega jarri duuteen booda namni itti ka'eetumaan qabrii jaraa ziyaarra jedhee achitti ga'eetiin shirkii garagaraadhaati wantoota garagaraa dalaguu jalqabe malee kanarra fagaachuu barbaachisa fagaachuu barbaachisa fakkeenyaaf